إيه؟ أنا تعالى كتب دارو طيب وردها قدير لا كله وقصين دكتور ما تارو اسمه بسانة حاجة تقول حاجة وتس هو وردها لا يوقف حاجة كارم أي متى درو Miciyyoon biiftuu jaaniin tun nama ni qabdi moo hin qabdu? Miciyyoo tana yoo nama qabaatte namni isaanii qabachuu qaba. Dhalaan hundaa miti obboleeyyan kee shamarran hundaa miti. Ta rabbi jallisee jira takka takka. An shamarran hunda hin jenne. Shamarran rabbi jallise. Ta wahiif bololtu jechuudha. Jaarsa namaatiif akkana nama godhuu duraan deebtu amma booda. هو بقى الأسرار هو Hordoftootaa fi deeggartoota chaayinaa Birraa Oromoo TV. Subscribe, share, like godhuu hin dagatinaa. Eeyyega maal kana qofa maarree chaayinaa Birraa Oromoo TV kan qeeroodhaan qarree saba gamtaan kee diina jiree haree itti hirmaata. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hordoftootaa fi deeggartoota chaayinaa Birraa Oromoo TV. Yuuyyaa harka fuune ilmaan Oromoodhaa. kan biyya keessaa fi biyya abbaa jirtan marti keessanuu duraan dursinee salaamtaanni keenya onnee irraa burqe bararee isin bira haa ga'u jenna. Arraan tana maal qabattee dhuftee naan jechuun keessan hin oolamu. Arraan tana waan ajaa'ibaa miciyyoo biiftuu jaaniin biiftuu ni beektan. Miciyyoo micciiramtuu gadhiifamtuu Abraahim arrawaatti gootee jechuudha. Abraahim maraachitee akka isa jaalatuuf waan hin taane irratti hojjettee jechuudha. Miciyyoon tun nama qabduusa. Miciyyoo tana namni isaanii yoo haa taate dubbachuun oolamu yoo waa godhaniis miciyyoo tana as bahaa qabattan qabadhaa. Firri miciyyoo tanaa yoo jiraate as bahaa qabattan qabadhaa. Mucaa namaa akka malee gootee jirti. Arra mucaan kun numa fayya. Inshaallah rabbiin dhukkuba buuseeti dawaa jala buusee akkuma jaansan wanni dawaan harkan hin jirtu beekadhu. Wanni hundinuu furmaata ni qabdi. Akkuma isiin mucaa kana bikkan taane itti dheeyxee sheeka hin taaneen waatti goosiftetti sheeni nagayaa hawaan kana hiikoo hin doos ni jiraa jettee beekuu qabdan jettanii beekuu qabdan. Arraan tan onni kuttu godhamee asii hin hafu mucaan kun inshaallahu ta'ala yaalu jirraas inshaallah mucaan kun numa fayya. Miciyyoon tunis garuu waa taati. Miciyoo tana qabattan qabadhaa. Miciyoo tana ilmi namaa irratti garagalee jira. Miciyoo tana wayii godhan. Miciyoo tana barbaadaatis ni irra. As baatu haa baatu waan hin taane itti gootee jechuudha. Bikka isiin galtus hin beeknummaa barbaadu jira. Obboleeyyan kiyya namni miciyoo tana beektan bikka isiin galtu beektan nu garsiisa. Miciyyoon tun ilma namaa irratti gocha ajjeechaa jechuudha. Raawwattee mucaasa rabbi baasee Abrahaam kana ajjeechaa san jira. Arraan tana deebitee akka isa jaalatuuf waatti gootee jechuudha. Mucaa maraachitee gara galchite. Namni miciyoo tana beektan goda isiin keesseertu nu garsiisaan isiniin jaa hadaraa tanaan isin dhaamadha. Hordoftoota dhagaa arra miciyyoon tun asittiin ooltu inshaallahu ta'ala. Miciyyoo tana mucaan kun numa fayya isiin tunis inshaallahu ta'ala kana daran rabbii keenyaan taate waan kana waan akkanaa kana mucaan irraa naannatti raawwattee jechuudha. Kana daran ta'uu teessi. Maali miciyyoon akkanaa hordoftoota agartan amma booda warra laaluun jirtu mucoon tu yoo taateessa. Mucaa kana jechuun abbaa ilmoodhaa waatti gootee mucaa manaa baafte jaartii jibbisiiftee inshaallah izni rabbiiti wajji mucaan ni fayya. Mucaan ni fayya inshaallah rabbiin akkuma dawaa dhukkuba buusee dawaa jala buuse. Wanni hundinuu wanni dawaa hin qabne hin jirtu beekadhaa hordoftoota. Wannummaan hundinuu wanni furmaatan arkanne rabbi irra yoo hirkatte hin jirtu akka illeen mucaan kun furmaata ni hirkataa miti ni hirkata. Isiin tunis mucaa kan harkattu inshaallah tana jala murree jirra. Isii barbaadaa jirra. Kan beekaan namatti goone jechuudha. Miciyyoon tun mucaa kanarra waan hin taane hojjechaa jirti. Mucaa lubbuun kuchiisuu barbaadu jirti jechuudha. Abbaa ilmaanii lubbuun kuchiisuu jirti. Ilmaan keessaa kuchiisuu jirti jechuudha. Jaarsa hordaadhaa. Ilmaan keessaa kuchiisuu jirti. Miciyyoon tun agartan namni miciyyoon tun keenya kayoo isii waa taate ni dhaabbannaaf jiru. Dhagaa isinittiin himaa.
في الرئيس يوجرات أسكيسة نمني ميشيو يوتو مواتات ندا بناف جو أما نصبها ميشيوتي سنكبدا شيخا مجاخنا إيتي كانت تغوتيس باسون يسير الدرك أما بيكدا شيخا مجاخنا نكنا غوتي أبا إلمو كنا غوتي على بافتي مراجتيس باسون درك أما الرئيسين هانا جالة تتيت غوتي مجاخ كبراك غوتي باسون درك أما ميشيو تيسن نمني خين نجيتن ميشيو تيسن تن أكوان كان أسبابتو sheetichawaan kan tuudhe sheetichoo mas keessa jabeessee jira. Asboo qaba sheetichoonis. Hordoftoota tanaas as baasuudha insha Allah ta'ala. Hordoftoota takka jala murreessin itti himna. Mucaan kun asiin karaan dabru insha Allah. Asiin maraatee yookiin biiftuu harkataa ciraagataa hin harkatoo badan. Insha Allah akkuma isii waatti gootetti nutiis furmaata isaa barbaadu jirra. Furmaanni isaatis ni dhufa. Akkanaan godhee harkadhaa ciriigati biiftuu if dhageessaa bikka jirtuu numa laalta dhohattullee jechuu keenya. Bikka jirtuu numa baata viidiyoo tiitan laalta hatattamaan bikka jirtuu bahi. Nama yoo qabaattees namni keessi qabachuu idee gaafa ati waa taate asaa bahanii maaliif viidiyoo hunda takka takkatti harkaa qabnaa jechuu waan ati mucaa kana godhu jirtu tana hunda takka takkatti harkaa qabna. Gizee ati waa taate namni keessan gizee as bees waa hundaa ragaa jira akka ati ilmoo namaa ajjeesuudhaaf lubbuu isaa dabarsuu barbaaddu. Sigala namni keessaniis kara namaatiinis kara mootummaatiinis waan takka fittu mucaa kanarratti waan hin taane raawwachaa jirta. Namitti dhageeffatu siif nima biiftuu hatattamaan bikka jirtuu bahii sheeticha kana baasi sheetichi kun asitti ooluun deemu nama hundarra waan ni oolu deema. Dhalaan amma gana dhalaan asiin booda nama hundattuu waa gootee dhalaan hundaa miti obboleeyyan kee shamarran hundaa miti. Ta rabbi jallisee jira takka takka. An shamarran hundan jenne. Shamarran rabbi jallise. Ta wahii bololtu jechuudha. Jaarsa namaatiif akkana nama godhuu duraan deebtu amma booda. Wanni kun as keessa babal'achaa jirti. Nurraa dhaabbaa. Arraan tana ati booda maaliif hiiqoodde ilmoo namaa akkana gootee boruu duuteessa. Akhiraa see eeggataatiti ilmoo namaa akkana gootee ati akkam tahuu teessaa bichaadha. Arra namni hamtuuta narra yaade boruuf ol kaatee beekadhu. Addunyaa tan namuurraa deema. Boruu san akkam taata. Nagee keetiin bikka dheexee akka dheexeetti gootetti dhaqii irraa eegi. Dhaqii waan kana akkuma maallaqatti ganneexee waan kana goosiftetti dhaqii maasiis irraa eegijiin. Arra namni yoo si harkees hin dhiisu. Tana maatii achitti tarabbii jabdu ansiifini maqaa boru kam taata tazalaalamsan. Arra sirii mucaa kana akkana gootee addunyaa tarratti waaritu irrumaa deemtaa. Namni yoo si harke dhuguma aara si baha yeruma saniif aara si baha jechuudha. Tazalaalamni si afataatiti bikka dheexee waatti goote deefi akkuma dheexetti irraa hiisisi. Yoo ati dheexee isuu baattees insha Allah akkuma dhukkuba buusee dawaa jala buuse sanitti itti barbaannee waan kana insha Allah furmaata isaa finnaas itti jirraas barbaadu jirraas sii gala. Sii achittis numa fayya. Jechuu galata keetii achittis gaafa san yaa wayilish garuu ati. Yaa wayilish. Dhageessaa bikka jirtu hatattamaan as bahiititi mucaa kana waan itti goote deefi fala kana irraa hiisi. Deefi abbaatti gootee sii beeka. Sii beeka. Yaa hordoftoota keenya yaa uummata keenya miciyoo tana bikka isiin jirtu nu xoqqamaa. Michiyoon tun bikka meeqaan barbaadamaa jirti. Dhokattee jirti. Mucaas akka nama karaarraa meessitee kan hin laale. Anilleen dhaqqabee dhaquu hin dandeenye bikka fagoon gala. Insha Allah niin dhaqaas barbaadu jirra garuu namatti goonee miciyoo bikka jirtu. Namni sirra wal tahee jira sin dhiisanii bikka jirtuu deefii bahii mucaa kana waan itti goote irraa eegi. Gabaabduu taniin siidhaamu. Ati addunyaa tanaan hin toltu. Addunyaa tanarraa hin toltu ati. Ati kuttuma tolta beekadhu. Adaba dhuutitii adaba keetiin mucaa kana deefii waan kana irraa eegi. Wardaa teenya insha Allah si cina irra haruma hundaanuu wooma feeteenuu si cina dhaabbanna si cina jirra insha Allah ta'ala. Takka hin yaadin Abraahim Baantaamii Abraahim ni fayya Rabbi wajjin ni fayya. Arra isii waan kanatti gootu
خوان خنا فرمات خنوس خرب بيتشتن مجرى بكدو سالت بربان سالت في النيوان كان هل يقونا جوي إسين الرأس بافتي به وامج آخر الرأ أبراهيم الرهي خباتوس وان كان إن شاء الله رب يوج دواء سات برباداجر إسيداس نمت راجر تكيادين أبراهيم سوان تكنتو نفاي نمني أكا مراتي يوهي نكادو كبستين خران دبر تربي ملي المينا ما وانت كان منقول أردت يا دي إسين تقوتو الراخ على ربي نمني وانا ما اقول رب الراركته نمني الرا الدنيا رتهم توصل ريادي ان شاء الله رب الراركته هيجولا ربي امامي الخات وانداو ان شاء الله ربي امت وانت كتمرون ده ربي وان كان هنداه الخات اره يسين بيت مالي تل بدو فلتي ربتي غوتيمي ربي فتنو جرابي كدو اوليف كايته تنافو ان شاء الله أبراهيم سسينافو نفيا ورداتين أبليتي تينك آلي قبجمتو نما أبسطو أكم أبسط جرتو أبسي أمالي جتو خيا باريدي رفتة وان ننتين سيچنا جر إن شاء الله تعالى خارهم دانو سيچنا دابنا غيرو إسين بيفتو غودا سينتو حلالتو بكا سينتو حلالتو أرد أخذت برما بادي أرى أخذتس جلس وقامو جرتي نمولتي إن شاء الله ميغا فاي سينسن أكاو مجتين مدر أبتم جان خنيس نفايا غاف سلا الليسي غيرو نمني إسي تنتين يتن نمني بفتو تينيا فرخينيا يو خانغن دخينيا يتن أكامي دبمتن أصبحك أبا ميجوتن أما خانا خيسا خانا من برباجر خاك أبوك أبوس مجرى ظالمني كسي خدت ديسيت ومخاوان خانون دو تلال جرو خوان خناس ممكن نمني نيس وجهو ملا بيكدو بكم واتو دنتا ونمني نيس جيس ملا الرخا جيسي في خوان كان حجته هندنو اتقافة تمتن إن شاء الله ونكون غنا دا موتو مد دياتو تيسي وان كان حجتو نما كان غدو يتو صفات علام بيكدا إف خبجا ورق وابدن ميجو ترى بكيرتاس باسا يو أكتا ساعت دقيسان اللي بكا يسين تقوت شيخان وبيتن أسباسا خانا شيخ بيجرا هنا كون شيخ تتدد تلاقوتا فلان فالفلخ وان بدر ورب رجبماتي بأور دكتور ومتكين ونكون جبمار نما كانت هنديكرن يا أرمو نما كان ديكرنا نما كان ساعت الباسا هنديكرنا وينو قدا شيخين ياترين ديكرنا نما كان أسباس أخون ظالمة نمنما واغدو ظالمة نما أكا متى صار رقبه لبو ساج بيتو وانا كنا وجتا الربين وهم أتفلته بودا سر خفلو بيكدو سيديكر يو تلتو فلته تربي تنسيم يو تلتو دغاسني فلته تلتو ما سوج ديما تلتو سر سيغار ربين شري فلنانيس شري رس غرغارا مالي خير تاتي ربين بروف أولسخاية أبوليانكي أران تنا نما أكنا وانا كنا دلو نما إلما نما لبون كتشيسو فلو نما إلما نما مراچه هجوم إساق حساباس فلو وانساني في اتيابو خاقوس سيفي خاتي قدس تك أرى خاقوس سنرى نما خاقوس سنرى خاديمي غويساني بدا نمني سندنتا مالك ساتي في أجي تاء وان هنتاني نما قدر نمتي هدايتو وان هنتاني خاقرو ديمي وخني غويسي خلال أما نمني وخين دجي دافار أولي قدا لا خسارة تبرراغل تو بيكدو قبينيا خيفات أبجيشا سيقودي قبينيا سننفتشوف ومكنا هر والقرن تكا ستي نافني واسي قراني سفراتشان وانا كنا مداجر غيرو اتقافة تمتني بيخا فولا ربي دورتي نمنيو أنا كنا ديگرتنيس خهجتنيس خديمي نما غوسيسوس اتقافة تمخنون دينو وانا كنا ديگرنا بكما هندتو غرسل ما هاتاتو بلينكي بكما هندتو أمتا محمد ديگبدا بكما هندتو غرسل سني هاتاتو ونتو غرسل ما هاتاتو بكما جيرتوتي نما وانا كنا هجتو
nama waan akkanaa nama godhee taa'ee nyaatu san ka lubbuun dhabamsiisanii obboleeyyan kiyya itti bahaa gandi dhabamsiisa san ka jiruu namaan feene ka maallaqaan jiruu namaa gurgure maallaqaan taa'ee maallaqa urtee jiruu namaa gurgure jechuun namni kun waa nama godhee nama maraachee takka waa nama godhee waa if wallaalcheetti maallaqa fudhata maallaqa sanii ji'ee nama san waa godheemi jiruu isaa kuchise jechuun itti gaafatan fuula rabbiitti kadeemee maallaqa baasee gooysus itti gaafatam hawaan kana namicha san beeku nama waa godhu osoo beeku itti callisee ilaalus akka itti gaafatamu beeka nama zulmii zaalima dalagu kana zaalimummaa dalagu kana itti eeguun itti gaafatamtan obboleeyyan kiyya itti gaafatamtan nama kanaan deeggarinaa nama kanaa fuulaa sin ka'inaaf nama kanaa wajjin yaa'inaa nama kanaa wajjin deeminaa saayibaa sin godhatinaa maaliif balaan nam takkaas dhoyti arraan tana miciyyoon tun waan tana hojjettee haa quba qabuus numa jira namni quba qabdanillee itti gaafatamtan fuula rabbiitti itti gaafatamtan namninis yoo isinirra beeke abaluu qobaa itti gaafatamtanii tana dhibbarraa dhibba qobaadhaa itti dhufaateenya mucaan kun garuu insha Allahu ta'ala ni fayya Abrahiim baantanii ni fayya insha Allah akkuma isin tugootetti halli isaa barbaadaa jirra ammaas biiftu akkuma itti gootetti halli isaa barbaadaa jirra mucaan kun ni fayya waan sibboo taa'u ni garta buusan nagee keetiin as bahi waan itti goote kana hiisi namicha kanaa waa godhaaji Oromoo garsiisi sigela san namicha as keessaa dhabamsiisanii wanni kanaaf heddummaachaa jirti deddeebi'aa jirtiis waan akkanaa kanarraa deefiif qusadhuutitii as bahi lubbuuteet yoo if jalatte warri miciyyoon tun teenyeettan waa hundinuu wanni jirtuuf waan takkaas hin fiddan miciyyoon tun akka godhaa jirtu video warabamaa jiru jechuudha. Video warabamaa jiru qabatamaan harkaabna. Tamam. Gaafaas baatanii isii waa taatee maa micoo teenyettan habbaa takka waan takkan fiddan. Laal dokumentii jira laal. Waa hundaanuu mootummaanis dhuftan dokumentii jira waan micoon tun namarra waa raawwatte. Arra lubbuu isii xabalu jirti micoon tun lubbuu isiitiin safarraa jirti lubbuu isii kanarra oofaa jirti. Miciyyoo jahaa jirti. Miciyyoo heerumaatuma deemtu. Miciyyoo ija dheerattu agarteen majaalattu. Maali intalti kanaa خير ما كوما دبره خينياتو بالليستون نعلني أكناتي وبليجن كي تكلي أتوجو إن شاء الله نفيا أني راسين جالنا هنگا فيديو برا أبني أولي دچانوتي نجي أن نجرات دسين جنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته